Lammiileen Itoophiyaa kuma digdamaa ol daangaa Suudii fi Yaman keessatti kan argaman lammiilee Itoophiyaa Yaman of keessaa baasuuf jedhameeti jira. TPLF yommuu waraana eegaltuu holqatti baqattii kan miidhamu immoo uummata jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Pireezidaantiin Tanzaaniyaa Saamiyaa Sulumaa masaraa mootummaatti sirna kakuu seenuu raawwataniiti jiru. Israa'el lammiilee Eertiraa mootummaa Asmaraa deeggaraa jiru jettee of keessaa baasuun ifoomeeti jira. Ashama harka fuunee akka mul'atu hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu guyyaaf qindeeffadhe isinitti hima. Kanan gammaa isinitti himee hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Lammiileen Itoophiyaa kuma digdamaa ol daangaa Suudii fi Yaman keessatti kan argaman lammiileen Itoophiyaa Yaman of keessaa baasuuf jechuun himameera. Waraanni Yaman kaleessaa irraa eegalee suuraa baqattoota lammii Itoophiyaa kan Yaman keessatti argaman baay'achuu isaanii irra kan ka'e waraanni Yaman ajaa'ibsiifachuunis ibsameera. Baqattoonni kunneen hundi biyya isaanii keessa jiraachuu isaanii miira sodaa waan itti uume fakkaata. Egaa dargaggoonni kun hundi erga Suud Arabiyaa seenanii booda maal gochuu deemu akka jedhus sodaa itti uume fakkaata. Waraanni seeraan ala biyyaa bahanii fi gaanfa seeraan ala Suud Arabiyaa seenan irratti caalaan isaanii lubbuu isaanii irratti gatii kaffalanii akka bahan ibsichi sirriitti mul'iseeti jira. Kanaafis immoo yakkamaan guddaan maatii godaantota seeraan ala yoo ta'an immoo isaanis yeroo sana giddu galeessitoota toora kanaa Itoophiyaa irraa gara Suud Arabiyaatti kan babal'isu ta'uu himameera. Haa ta'u malee Suud Arabiyaan lammiilee biyyaa kamiyyuu daangaa ishee ce'an seeraan ala biyya ishee seenanii irratti tarkaanfii seeraa fudhachaa akka jirtus ibsameera. Kanaaf immoo dhaamsi keenya uummata koo yoo xiqqaate waa'ee jireenya keessanii yaadaa isinii jechuunis ibsa kenna. TPLF yeroo waraana eegalu holqatti baqataa kan miidhamu uummata jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. TPLF qolachuufis yakkoota waraanatti seenuufis dirqisiisoo ta'an raawwachaa jira jedhan Itimaajoor Shumiin waliigalaa humnoota waraanaa Federaalaa Dimokiraataa Riippubilikaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa guyyaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabarratti raawwatameen waggaa 5ffaa yaadatame irratti waliigaltee Piriitooriyaalii fi sana boodas gochaalee TPLF raawwataa jiru ilaalchisee yaada kennaniira. TPLF qolachuufis yakkoota waraana seenuufis dirqisiisoo ta'an raawwachaa jira jechuunis ibsaniiti jiru. Garichi gochaalee farra heera mootummaa fi farra waliigaltee Piriitooriyaalii ta'an raawwachaa jiraachuus kaasaniiru. Hidhattoonni leenjisuus daangaa Itoophiyaa sarbuun Eertiraa waliin hariiroo waamichaa akka jirus dubbataniiru. Hidhattoota irratti bitanis walitti qabuun baajata sababa malee mancaasaa jiraachuus ibsaniiti jiru. Hidhattoota naannoo Amaaraa fi meeshaalee waraanaa dhiyeessuudhaanis gocha farra heera mootummaa ta'an raawwachaa akka jiru ibsaniiti jiru. Garichi yakkootaa fi miidhaalee kana hunda qaqqabsiisee akka jiru ni beekna, garuu gara waraanaatti kan hin seenne miidhaa caalu akka hin qaqqabne jechuudhaanis hubachiisaniiru. Wayita waraanni eegale TPLF holqatti baqataa kan miidhamu immoo uummata akka ta'us waan beeknuuf waraanarraa of qusatuu qabna jechuunis ibsaniiti jiru. Israa'el lammiilee Eertiraa mootummaa Asmaraa deeggara jechuudhaan of keessaa baasuun himameera. Mootummaa Israa'el nama dhalataa Eertiraa tokko kan mootummaa Eertiraa deeggara jedhamuun beekamu biyya isheetti ari'uu beeksiftetti jirti. Kun immoo tarkaanfii qajeelfama seeraa baqattoota murtee kuni kan yeroo jalqabaa ta'us miidiyaaleen biyyattii gabaasanitti jiru. Akka dhaabbanni oduu Yuunit Niwus jedhamu gabaasetti namni kuni abbaa daa'ima tokko yoo ta'u immoo gaa'ela isaa diiguudhaan bara 2011 ta'ee karaa seeraan alaan ta'een Israa'el seenee achumatti immoo jiraataa ture jedhaniiru. Namni kun meeshaalee qaraa qabu harka isatti argamuu fi maatii isaa sodaachiseera shakkii jedhuun poolisiin baatii eblaa bara 2025 to'annoo seeraa jala oolchuunis ibsameera. Guyyaa wiixataa sa'aatii 3 irratti abbaan taayitaa fi immigireeshinii bulchiisa lammiilee biyya alaa waliin ta'uudhaan lammii Eertiraa kana biyya ari'aniiru jechuunis ibsaniiru. Kun yeroo jalqabaaf Israa'el nama mootummaa Eertiraa deeggaru jedhamuun addatti beekamaa biyya ofirraa ari'uus mallattoo ta'e jedhamee ibsameera. Daandiin biyya ari'amuu lammiilee Eertiraa kun karaa imala dheeraan qabu yoo ta'u immoo magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraa osoo hin ga'iin dura Finfinnee fi Kaampaalaa keessa dabarsuudhaan dhuma irratti magaalaa Asmaraa geessa jechuunis ibsameeti jira.
Pirezidaantiin Tanzaaniyaa Saamiyaa Suluhuu masaraa mootummaatti sirna kakuu seenuu raawwataniiru. Pirezidaantiin Tanzaaniyaa Saamiyaa Suluhuu mormii isaan mudatee gadi qabuun masaraa mootummaa keessatti kaleessa sirna kakuu galuu raawwataniiru. Pirezidaantiin mormituu biyyattii ammas namootni hedduun ajjeefamaa akka jiru ibseera. Koomishiniin filannoo Tanzaaniyaa Taayitir kan jedhan Saamiyaan sagalee dhibbantaa 98 argataniiru jechuun ibseera. Haasawa isaatiin pirezidaantiin Suluhuu tokkummaa fi walooma lammiilee biyyattii waliin akka dhaabbatan gaafataniiru. Namoota hariiroo mormii irratti hirmaatan ilaalchise warreen kuni Tanzaaniyaan alaa warra dhufe jechuunis balaaleffataniiru. Dhaabbileen nageenyaa Tanzaaniyaa taateewwan mudatee mara ni qoratu. Haalli nagaas bakka isaa duraanitti ni deebi'a jechuudhaan aangawoonnii fi dippiloomaatonni biyyattii sirna kakuu raawwachuu magaalaa Dodoma itti geggeeffameera. Sirni kakuu seenuu pirezidaantii Saamiyaa akka duraanii otoo hin taane uummata osoo irratti hin hirmaatin dhoksaadhaan masaraa mootummaatti geggeeffame jedhameera. Erga mormiin biyyattii keessatti jalqabame as qunnamtii intarneetii cufaa yoo ta'u immoo haga kaleessa waaree boodatti ragaa mirkanaa'aa biyyattii keessa argachuu rakkisaadha jechuun AFP'n gabaaseeti jira. Paartiin mormituu Tanzaaniyaa keessa socho'u Chaandem mormii wayitaa filannoo biyyoolessaa biyyattii geggeeffamuu kanaan namoonni 300 ol du'aniiru jechuun kan ibse yoo ta'u immoo ajjechaawwan kana garuu qaama walabarraa mirkaneessuu hin danda'amne jechuun ibseera. Pirezidaantiin Saamiyaa Suluhuu Hassan du'uu pirezidaantiin Tanzaaniyaa duraanii Joon Magufuli hordofee bara 2021 taayitiitti bahaniiru. Namni adamsamaa turan pirezidaantii ta'uudhaan Waayit Haawusitti daawwachuuf argamanitti jiru. Pirezidaantii Sooriyaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf Waayit Haawus daawwachuun isaanii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp wajjinis mari'achuufis jedhameera. Associate Press bulchiinsa Tiraamp irraa odeeffannoo argadheen jechuun tamsaaseen pirezidaantiin Sooriyaa Ahmad Alshaaraa torban tokko booda Waayit Haawusitti argamuu ni daawwatu jedhameera. Alshaaraan sirna bulchiinsaa maatii Asadii waggaa 50 guutuu buusuunis erga aangootti dhufanii as bara darbee baatii caamsaa keessa Saudi Arabiyaatti Tiraamp wajjin wal arganii mari'achuu isaanis kan yaadatamu ta'us himameera. Namni qabamee doolaara biliyoona 10tu kennamaaf jedhamee adamsamaa kan ture pirezidaantii Sooriyaa har'a Alshaaraa biyya waggoota 11 waraana waliin keessa turte tasgabbeessuu tattaafataa jiraachuus ibseera. Pirezidaantichi hariiroo dippiloomaasii Sooriyaa biyyoota lixaa wajjin qabdu fooyyessuufis hojjetamaa kan jiru yoo ta'u immoo qoqqobbiiwwan akka ka'aniifis qabeenyi Sooriyaa bahee ture akka deebifamu hojjetaa akka jirus ibsameera. Waggaa 25 dura pirezidaantiin Sooriyaa Hafiz Asadi gita isaanii Bill Clinton wajjinis erga wal arganii booda Alshaaraa pirezidaantii jalqabaa Waayit Haawus daawwachuufis kan jiran ta'us ibsameeti jira. Turtii Waashingtan taasisanitti dhimma garee ICC Sooriyaa fi biyyoota ba'aa jidduu galeessaa keessatti bifa haaraan of galmeessuufis jiru irratti mari'achuun haala itti Ameerikaa waliin ta'uun lolaan irratti waliigaltee waraanaa mallatteessuu jedhamee akka eegamus AP'n gabaaseeti jira. Fooramiin mootummaa lama barbaachisaa jedhu Turkiitti geggeeffamuun himame. Ministeeronni hajaa alaa biyyoota adda addaa irraa dhufanii dhimma Gaazaa irratti mari'achuuf Istaanbulitti wal gahaa akka jiran himameera. Ministeeronni hajaa alaa Indooneeshiyaa, Paakistaan, Saudi Arabiyaa fi Kaatar Gaazaa dhukaasaa dhaabuufis gargaarsa namoomaa irratti mari'achaa akka jiran himameeti jira. Walga'iin Istaanbul kan Turkiitti hoogganamaa jiru kun immoo biyyoota musliimaa irraa caalaa walitti fiduufis waa'ee egeree Gaazaa ni mari'atu jedhamee eegama. Walga'iin sadarkaa olaanaa ministeera dhimma alaa Turkii Hakan Fidan durfamu kun haala yeroo amma waliigaltee dhukaasaa dhaabuu Israa'elii fi Hamas jidduutti onkololeessa 10 bara 2025 irraa ga'ame akka geggeeffamu maddeen dippiloomaasii beeksisaniiti jiru. Mirga Filisxeenotaa eeguufis furmaata mootummoota lamaan fudhachuun nagaa waaraa fiduufis akka gargaaruu fi naannoo baha giddu galeessaa nagaa akka argatu gargaaraa jedhaniiru. Fidaan Israa'el gargaarsa namoomaa gahaa ta'een akka hin geenyeefis gufachiisaa waan jiruufis tarkaanfii kana irraa of qusachuu qaba jechuudhaanis immoo hordofuun qabdi jechuun Andoolaan gabaasetti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun guyyaaf qindeeffannee kana fakkaataa hanga amma waan nu hordoftaniif nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha guyyaa gaarii qabaadha.